Suuraa hordoftoota keenyaa kun mucaan kaachii dalagu kana laal feeruusaa naafoo taatuuf mucaan kana kun laal gamana jira. Suuraa mucaan kana haataa'u jiru kana bakka baadhaa gaazatti dalaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertemu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Nagaa isin keenya isin baraadha. Isin baga jiraattan. Arras gaadichaan dhufne amma ol seene anis gartee fileen na dawwaleeti. Eegan gaafalee gurbaan na dawwalee kasi gurbaan na aarse. Viidiyoo taansaa irratti viidiyoo kalee irratti agartanii. Eega akkasi na aarse jechuudha guutumaan bahee anis gartee barbaacha. Nama kamtu bikkee isin jirtu biyya haadhaan gartee namallee qorachaa tuma bikkaa ganda Oromoon galanitti karaa silaa isin itti shakkamtee jirtu sanitti. Feeruusaa barbaacha akkasumatti osoo nan barbaadaa jiru illeen sabuma kanatti gaa'isii arafaa bira ture inni narra dawwalee jechuudhaan gaa dhiiroo wayii mul'ate jechuudhaan gammadee gaanillee akkasii fiigaa dhufe waan dhufeen gaa akkuma isarraa barru taa'ame meefillee egaa maalirra geessaniiti dhuftan anillee gaa isin bira dhufe gartee isin eegaa waan kana dhagee jechuudha anis achumaan hin barbaachatti itti fufe isiillee dawwalee guyyaa duree isinatti himtan isiillee nagala laafaftee eegasillee gaa gurbaan kalee gartee akkatti nutti hanjame video irratti arguun ooltanii siif arafaatoo maalirra geessaniiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota Hamzee'uut baga nagaan nuti isin jechaadhaan dalagaa akkuma beekamu Hamzee'uut irratti dawwalatiin kootti jedhanii anumaan waame. Kanarraa immoo akkuma agartanii arafaat viidiyoo gartee falee gartee osoo namni gartee waraabaa jirru midhaan tokko dhufee nillee gartee nama isaa wajjin garuu wajjin barbaadu jiru yennaan ana kama ta'a jettee kanarraa sababa gartee naaf arafaadilleen haasoo inni ijaarratti arafaadillee lollee harkaanillee natti fiigee kanarraa immoo inni kun jechuudha eegaa arafaan biraa kutee anilleen gaa waan kana hin beesu awwa eega dhufteefu yoo bakka isiin jirtu kan beektu taate mucaa gartee isin aboo taatu tokkotu jira. Kanarraa mee anillee kana dura irratti dawwalee ture mucaa kan jechuudha bakka inni jiru hin barree maaliif waan hin barbaadarra jiru jechuudha. Kanarraa immoo mee irratti dawwaleetti gaafadhu akka gartee an biran jiratti gaafadhu jenni gaafate mucaa haasofsiisee jechuudha. Kanarraa mucaa kana eegaa inni haasofsiisee booda jechuudha hayyee nan dhufaa jeeni na biraa kutee kunoo amma hoggaan argu viidiyoo isaan bira dhagallee waraabee gadhiise. Feeruusaa fa'aa bira dhagee. Ammoo innis laabee fi manguddummaa akka manguddummaatti dhufe xiyyaan haraamiidha suni dhugana gaafataan. Amma Naafi arbaatiin wal lolchiisee namni yeroo gartee nama namarraa bade jechuudha barbaaddatu dirqama keenya gaa haadha ilmaaniiti baate akkatti baatettu abbaa baasisan gaafa isiin qabamte akkatti baates gaafanna malee ammaan tana namas qaqqabachuun nuun ta'u beeku. Mucaan amma haariin dhufee tokkoni siis hin beeku. Egaa maaliif namni kun inni jechuun anamma nama hedduudhattiin himee jechuudha barbaacha kana nama eega mucaan faan kalee akkasiin dawwalee na aarse nama hedduudhattiin himee anillee barbaacharra ture dalagaa hundi dhiisee jechuudha. Egaa isin dawwalte garuu dhiiroo maalirra ga'een ilaaluun fiigaa dhufe jechuun mucaan amma haariin dheetee tokkoni akka manguddummaa bakka isaan jiraniin beekaa jechuudhaan dhufe moo. Egaa amma inni kun maaliif anillee barbaadu marraan jiraa jee akka dhufu ta'e laawwala. Arafaadillee wajjumaan jira. Naaf arafaadillee wajjumaan deemnee barbaadu jira. Haala manaa isaatan. Kanarraa dawwalee dhufee eega dhufee nuu gartee taa'ee egaa amma galleellee viidiyoo raabu jiru dhufee achumaan akkana maalirra jirtanii maal jee. Kanarraa arafee eegatti biyya galtee kanatti. Maali sila amma wanni irra geessinii sila inni feeruusaa osoo bakka isiin jirtu beeku dhufeeti waliin barbaadaa hin turre beeka isaan bittee isiin jirtu duraanuu ni beeka. Egaa bira dhaqee viidiyoo irraa waraabee barbaachaan dhaqee tichumatti hafe moo ishii barbaadu waan dhaqee tichumatti hafe moo mucaa san beekeeti dhufee mucaa kana aboo isiin taatuuf saniin beekaa jechuudhaan immoo maali wanni jira. Isa kana na dhageessa anamma maali irraa qofa qaba beekadhu nama deemu kana guutuu hin gaafanna jechuudha. Kanarraa immoo inni nama gartee keenya ta'eetuma na jechuudha nama gartee osoo afaan tokko waliin dubbannu osoo jechuudha nama gartee waan kan sanirraa hin eeyne jechuudha. Kanarraa garuu amma inni kun akka nama tokkotti gaa yoonee fi gartee harka keessaa qabaatullee duraanumaa jechuudha gaafa isin mana kanaa baatu kiyyaa san bira gaafa isin deetullee yoo bireeraatillee keessiiraan. Amma kunis shakkii nama fide maaliif beektaa inni kun barbaadatiin jiraa isin hin jee garuu
bakka isaan jiranii ni beekayyee sababa CV arafaatamma duraan mucaadhaa hojii deemuudhaaf haatis sababa sana walitti aartammoo. Hammas naaf arafaat osoo ni gartee mucaa san jechuudha deeyineeti jechuudha anillee yoo arafaatillee deemu baay'anaa dhaqee nama fudhadhee mucaa san bakka inni jiru dhaqa jeenaa taa'u jechuudha inni kun dhufee bakka sababa sana irratti arafaatillee lolee jechuudha hanga harkaanillee na dha'uu geette jechuudha maaliif naaf arafaatillee wal lolchiise inni kun na dhageeffate. Haa ta'ulleedha nama ammaan tana abbaa fedhattuu hin haarin silaan haaree anoo jechuudha kalee nama san silaan beekee. Harkaan na bada ture amma akkamitti akka isaan harkachuu dandeenyu gortee inni kun bakka isaan jiran san beekeetu bira dhaqee isiidha hojii viidiyoo dalagee ol baase haa ta'u akkuma gartee nama hundatti dadhaabnee jirrutti bakka isiin jirtu kana gabaa barbaacha gaa miilan gosne ittuma jirra amma gartee akkamitti isii harkachuu dandeenya. Laanna dhageessa amma mucaan sun yoon ta'u ani egaa kalee gartee mucaan fuudheetiin jira maarree naan jee an duraan beeke dubbii kuma lallaafa sana seetiin giseen dhaga'u jechuudha. Wanna jee halee garuu yeroo dawwalee akkasitti mucaan fuudheetiin jira haruusa naan jee jechuudha. Wallahi ilaa ammatti ani ni sirrafne yaada biraa tokko keessan jira akkam gartee uummanni sun mana fakkaachaa jirti dhugaatti. Na dhageessa hamsi wanta kaasiifame amma inni kun jechuudha eeganii fi gartee arfaatillee akkasii lolee gangaar kana dha'uu geessanitti aboo ga'atillee yoo nan gartee isa kana arfaa kana gartee kan jechuudha waan kana dalage rabbiin argaa haqa kiyya rabbiin haa baasu. Yoo haqa kiyya kana rabbiin gartee walumaanuu arra haqa keenya abbate walumaanuu eegaa maali kanarraa inni bakka kanatti inni jechuudha itti dawwalee raqama mucaallee jechuudha dawwaleeti wajjin haasa'ee na biraa kutee ammoo na biraa kutee inni san jawwaalallee na laaqifate jawwaala san. Ta'isatti dhiiseeti ammaan tana halleen jechuudha akka reefu na dawwaltetti mucaa isan jechuu mucaa haboo isiin taatuuf san anamma isallee barbaadatee ture fuula isaallee hin beeku. Fuula isaallee waan hin beekne isa na dhageessa irratti harkeetiin jira fuula isaallee hin beeku maaliif wanni kun eegan dhageenis amma guyyaa sadii irraa hojii garuu eegaan dhageerraa barbaachettiin jiraan fiidiyoo irratti mucaa sanillee kan hin harkisan jechuudha yeroo isaan namni deddeemutti barbaachettumaan jiran barbaaduttumaan jira akkamitti isa harkachuu dandeenya amma waan kana keessa turtanii jirtanii nu dura amma na dhageessa hamsi mucaa kana eegee inni sun akkana jeena biraa qote anis garuu arfaa waan fedhanaan jirus namarraa duuba deemuun tangeessiin sun bakka baate argamtu jechuudha. Kanarraa immoo mucaa irratti bakka inni jiru arraan tana dhageetiin jira wanni dawwalees waameef bakka inni jirullee bareetiin jira. Kanarraa manallee garuu waan garree bakka inni dalaguun arge sun isaarra deemu jechuudha. Maaliif silaa gartee yeroo sammaatti hin gorree yeroo sanammaa maaliif beektaa if shakkammaan tana waan fi yoo fe'uusallee gartee akkatti manaa baate isatti himuu baatte. Akkaan viidiyoo irratti argatti gartee akka wal guba qabaniiti yeroo agartee sanitti mana galtee naa dawwaluudhaa miti achi dhaabbattee manaan dawwalee. Animo achi dhaabbadhee jechuudha si dawwalu maaliif si dawwale garuu atilleen kanarraa hoggasan keessatti maaliif yoonaan itti dhaqe yoonaan itti dhaqe mucaan kun nyaara illee kararraa illee maquu danda'eetiin si waamina dhageessa kanarraa bakka inni dalaguun hin beekaa achi dheeyiteetuma isa kana sosobdee waan inni gartee jechuudha. Akka gartee isa san itti fuutee amma bakka inni dalagu san taakeetti qabattee jirtami amma wanni goonuu jira gartee ijoolleen itti himallee isii barbaada jechuudhaan malee mucaa barbaada jee nama tokkotti illee hin isii sana garuu yeroo agartan mucaa isii fuudha jeena dawwalee keessatti hanjabu sanii wayin harkee beekan fuula isaa hin beeku namni sagaleedhaa kun hin beeku isallee itti dhiisi isiin qabamnaa inni ni baha garuu mucaa kana jechuudha amma naaf inni illee waliin beeku amma bikkasa yoo qabeetu taate kanaatu akkaan itti ammas nama baareessan itti isin hoddommaannu namaas hin baareessan gartee sii fi arafaatii walitti harkan jireenya kana keessatti takka rabbiin adda isin hin baafne ammallee rabbii adda isin hin baasni isiillee gartee rabbiin haa deebisu abbaa mana sii biratti jireenya isii keessatti rabbii haa deebisu gartee waan isii kana goggodee gartee jireenya isii faffacaasise kanaas eeguma isiin qabamtee gara inshaallah rabbi isirraa barru ta'a amma mucaa jechuudha anaatu dhaqee bikka dalagaa san anamma akka nama dalagaa nama geessutti bikka san dhaqa akka nama gartee dalagaa kana suuqii rakkoo qaban si garsiisee din siyaalaati maaliif wayita akkaan harke akka nama gartee dalagaa bikka san gartee takka nama dalagatu nama dalagaa haa dalagaa fedhu si bira ni jira jeetiin isa dhaqee gaafadhaan. Yoo nama qabaate ammaan nama dalagaa fedhu qaba dalagaadhaan lafaa qaba nama san naafitiin jaa yoo qabaatu yoo hin qabaannes ammoo gartee akkatti isa qabannee dhufnu haalli takka hin dhabnuuti.
Isuma qubaan agarsiiftee. Siin garsiisan. Isuma qubaan agarsiifteeti nagaraatii bitatu yoo waliin nu harka beektaa shakkiin dhufuun waltuu maaliif shakkii keessa waan jiraniif isaanis. Siin garsiisa. Qubaan agarsiisiituma biraa deemu. Nagalaa deebii. Siin garsiisan. Karatti illee jechuudha. Makiina adda addaa qabanneeti galtaatis. Naatu as fidee jira. Naatu as fidaa makiina adda addaa qabanneeti yaana adda. Isamma hin baareessu. Achitti immoo qubaan agarsiifte deemtaati na biraa. Akkaanuma deemtaa'u nama tokko gartee kaameeraa naa qabu yeroo hin agarteedha rabbuu dandeessinnaan qabnu san kanama kaameeraa naa qabu naa godhata. Tumaan agarsiifteeti waan wal beeytaniif jechuudha namni kun babbaaragee ifiifillee fiigaa kutee isaan sanillee bikka sanii mi'aana jidansanii nu harkaa darbuun malaa. Isa qabeetiniin as naatu isinii fide isa. Garuu jechuudha yeroo inni dhufe sanboota jechuudha akkatti baafattan isinii beeka. Namni hin barbaadu maali beeytaa hin beeytaan mucaa kartee kan akkasiin natti hanjame san dawwalee. Sunis ni baabare inni qabannaan. Akkanatti hin baasisiisa. Osoo gartee dubbiin takka nu galaalatti hin baane ammoo namaa himaa dheeyneetimma waan agarsiifteetima gara manaa kottu. Sabboota naatu qabee isinii beeksisa. Inshaallah gara rabbiin waa milkeessuu gartee gara rabbiin akkana furmaata xiqqaatullee furmaata xiqqaa kana nuuf fide namni wala jira. Mucaan aboo isiin taatu sayyoonni fi gartee qabamee harka seene akka gartee isiillee nu galtu abdiin qabnaa inshaallah faana turaa. Rabbiin waa milkeessu. Du'aa nu godhaadha. Walumaan kalaallu ta'a. Garuu walumaan rabbiin waa. As dalaga. Laa mucaan kan achi dhaabbatee gartee maataa kana dalaga. Maataa kan dalaga laamaa kireeteeti. Yoo soo jindaqe. Faataa jiru kanaan. Yoo soo jindaqe nan dhiisan. Yaani amma inni. Gamana deebi'aa ammaan yoo soo jindaqe yoo na arge na deessa akkumaan dhaqee. Anaatu mucaan kana faataa jiru kana bakka baattaa gaazatti dalaga. Oga mucaan kana mucaan heeruu sana bootaa turga namaatu kenni dalaguun nu barsiise nu erge akkasitti dhufne harkannee dhumaa carraadha qabnaa oolu. والله في الرافد التامين دلقة سيني تاي تاي خلاص جا خلاص وجيني وجين كوتوني Egaa hordoftoota keenya akkuma jalaa yaadatti mucaan agarsiisee gartee mirkooyinee jirraa gartee mucaan kun kana mucaan agartanii turtan illee viidiyoo keessatti Feeruzaadha wajji beektaa immoo Feeruzaa Feeruzaa ni beektaa? Feeruzaan jennee bar dalagaa jennee dhufnee haa ta'u dalagaa dunda siin geessa Feeruzaa ni beektaa miti aboote kaameramaan horaa kaameraa rakkoon qabu kaamera
Akkanuma mana waraabda. Akkanuma kaameraan beeknee godhatin qaba. Akkanuma maalonni isin dalagu tuttabuu danda'u. Waan akkanaanis. Anamma killee. Inni daafiyyaa. Bakka dalagaa mana geessitanii dalagaa akkam. Egaa hordoftoota kiyyaa wanni ringaa mucaallee qabeetiin akkasi gaafillee harka nagee deeme. Illeen kunillee gaa nama kalee gartee akka inni nadda walitti arafaatiin wal lolanii deemanii arafaatillee gartee yoonii fi mamma fuudhee arafaatillee ittiin dawwalanii hin jeen Mahammadiini. Yoonii fi arafaatitti dawwalee arafaatammaan tana gaa kalee sababa kanatti mucaa kanaan wal lolanii hilleedhaan wal lolanii jiranii karaa kanatti illee wanni inni irraa waraabiniif hanga mufaajaa akkanumatti gartee mucaa kana bakka inni jiru niin beeka jechuudhaan yoonii fi nama dhaqee gartee beekee achitti waa'ee feeruusaa haboote inni beektaa yoon kan itti dubbatu taate fedhu dawwaleetii isitti himee isiillee achi gartee baafachiisuu danda'a ifillee gartee mala dho'achuu danda'a saniif gaa dalagaadha yeeni dalagaa nama naaf iddee takka hosii isaatiif dalagatta yeeni ganama dhimma isaatiin hin fidemmaan gartee dantaa isaa jala gorsiiseetiin dalagaan si geesse yeeni fuudhee karaa kanallee wanni fiidiyoo waraabiniif qilleedhaan qubaan agarsiisi deemiin jeen deemi galiin jeen naatu si fida karaa kanallee fiidiyoo waraabee bannee waraabee gaa waan ni shakka dalaga yaana yeeni ichi waan hin fuudheef ni shakka yeeni akkasuma qaxixaa fuudhee mana geessee fi biraayillee deeme maaliif beektaa garaan nan danda'an gartee yoonii fi aarallee qabaa mucaan kun yoonii fi harkallee itti laatan hanga haara kanaa baaniin jedha guyyaa meeqa eeganatti himan kun eega wanti ta'ee natti himaniif guyyaa meeqa akka isaan gaa akkanatti shororkaa tana keessa jiranii mucaan kunillee gaa ammoo harkaa bee anillee itti dawwalee itti hima akka hanga isiin baatutti waayirumteen san dhugaadha moo dhugaa miti isarraa kan barru ta'a anillee biratti deebiitiin inshaallah viidiyoo isinii waan irra geenye isinii waraaba hangasittuu nu faana turuu dhagaa du'aa mogodaatii du'aa isin jajjabeessaa egaa waan kana dhageenya kun akkanumatti tattaaf jirra akkanumatti gartee nama haanii fi haanii dhaabnee gartee rabbiin nu milkeessuuf deema du'aa godhaa nu faana turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.